Hi guys, akkam jirtu? Egaa baga deebitanii gara chaanalii kootti nagaan dhuftan isiniin jecha guyyaa har'aa immoo kutaa lammaffaa haala kamiin akkaataa Telegram bot hojjetan kan isinitti agarsiisu ta'a. Jalqaba warri chaanala kiyyaaf haaraa taatan chaanala kiyyaatti akka kan jedhu kana subscribe gochuun chaanala kiyyatti akka makamtan isin gaabbaza jechuudha. Jalqaba subscribe gootanii akkasumas immoo erga subscribe gootanii mallattoo kana tuquudhaan all kan jedhu irra akka buufattan isin gaafadha jechuudha. Bakka kanatti notificationin yeroo viidiyoo gadhiisu hundatti jalqaba nama hundaa akka isin gahuuf jecha bakka all jettu kanarra buufadhaa isiniin jedha. Notificationii kana keessan on irra godhatanii haala kanaatiin nu hordofuu dandeessu jechuudha. Kana dura akkuma yaadatamu telegiraamii bot akkamittiin akka hojjennu kutaa tokkoffaa isaa isiniif hojjedheen jira. Keessa seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Warri hin ilaalle guyyaa har'aa immoo akkamittiin chaanala keenya nu jajjabeessa nutis viidiyoowwan babbareedoo viidiyoo editingii, footoo editingii akkaataa telegram botii akkamittiin akka hojjetan kutaa lammaffaa isaa qabadhee kan isiniif dhufu ta'a. Hanga kutaa 4-5 jedhee haala bareedaatiin kan isinitti agarsiisu waan ta'u hunduma isaayyuu tokko tokkootiin hordofaa isiniin jedha. Jalqaba gara telegiraamii keenya keessa seennaa jechuudha. Haala kamiin akka hojjennu kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Telegiraamiin haala kamiin akka hojjetamu bootii telegiraamii akkamittiin akka hojjetamu kanaan dura isinitti agarsiisan ture. Bot faazarii keessa seennee har'as kutaa lammaffaa irratti akkamittiin akka itti fufnu kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kana dura kunoo akkuma argitan kana kunoo haala kanaatiin telegram botii hojjennee jirra jechuudha. Profaayilitti goonee telegiraamiin keenya kunooti haala kanaatiin telegram botii hojjennee start yeroo goonullee waa tokko akka inni hin deebisnetti waa tokkollee akka waan inni ofirraa hin qabnetti hojjennee ture jechuudha. Har'a immoo descriptionii fi akkasumas immoo abaawotii botii keenyaaf akkamittiin akka hojjennu kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Amma kallattumaan gara viidiyootti dabarraa kallattumaan akkamittiin akka hojjennu isinitti agarsiisa jechuudha. Botii keenyaaf abaawotii hojjechuudhaaf maal goona jalqaba bakka edit about bakka jedhu kana yeroo tokkoof ni tuqnaa jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin yogguu nuti bakka edit about jedhu kana yogguu nuti yeroo tokkoof tuqnu haala kanaatiin nuuf fidaa jechuudha. Kana booddee abaawotii botii keef hojjechuu barbaaddu barreessi. Namoonni kan isaan botii keef fuuldura profaayilii keenya irratti argan san barreessi jechaa jira. Kana booddee nuti wanta yaaduu barbaanne wanta namootaaf akka mul'atu barbaannu sana ni barreessina jechuudha. Kanaaf amma jedheen barreessanii baga nagaa haala kanaatiin akkas jedheen barreessaa jechuudha. Ammas lammaffaa irratti maal goona botii keenya irratti descriptionii irratti hojjenna jechuudha. Descriptionii irratti hojjenna haala kamiin akka descriptionii irratti hojjennus kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Amma maal tuqnaa bakka edit description bakka jedhu kana ni tuqnaa jechuudha yeroo tokkoof. Kana booddee haala kanaatiin dhufa descriptionii kana akkamittiin akka barreessinu isinitti agarsiisa jechuudha. Amma as kanatti descriptionii botii keenya jalatti ni barreessinaa jechuudha. Hayyee haala kanaan erga barreessine send goonaa jechuudha haala kanatti. Amma descriptionis hojjennee jirra. Akkasumas immoo abaawotiis immoo botii keenyaaf hojjennee jirra jechuudha. Amma kallattumaan gara botii keenyaa seennee haala kamiin akka inni itti nuuf kaa'eeru ni ilaallaa jechuudha. Waaw! Kun akkuma argitan duraan barreeffama kana ofirraa hin qabu ture. Duraan qullaa ture. Amma garuu kun haala kanaatiin nuuf kaa'ee jira jechuudha. Bot keenya start gochuun eegalaa jedhee haala kanaatiin descriptioniin as jala nuuf taa'ee jira jechuudha. About botii keenya ilaaluuf immoo maal goona bakka maqaa isaa irra tuquudhaan deemnee ni dubbisna jechuudha. Kunooti haa akkuma argitan kun baga nagaan gara bot keenyaa dhuftanii jechaa jira. Kanaaf isin waan barbaaddan jettanii barreessuu dandeessu. Ani amma isinitti agarsiisuudhaafan kana jedhee barreesse. Isin garuu waan barbaaddan wanta botii keessan waliin wal ilaallatu akka barbaaddanitti barreessuu dandeessu jechuudha. Akkasumas illee botii keessan deebistanii maqaa isaas jijjiiruu ni dandeessu. Gara barbaaddanitti botii keessan maqaa isaa jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Erga hojjettanii kaatanii. San gochuuf maal gootu jennaan bakka edit name bakka jedhu kana uftanii asiin jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaatiin botii keessan maqaa isaa jijjiiruudhaaf haala kanaatiin dhuftanii maal gootu
wanta barbaaddan wanta barreessuu barbaaddan sana barreessuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf Oroo teknooloojii jedhee yoon barreessuu barbaade haala kanaatiin nan barreessa jechuudha. Amma gara bootii keenyaa deemnee akka maqaan jijjiirameef hin jijjiiramne waliin haa ilaallu. Kunoo akkuma argitan dura Kiyyaa Tech kan jedhu bootiin amma gara Oroo teknooloojiitti jijjiiramee jira jechuudha. Amma immoo viidiyoon guyyaa har'aaf gabaabsinee asumarratti isin gaha. Kutaa itti aanutti ammoo akkamittiin koomaandii garaagaraa yookiin immoo bootiin sun yeroo barreessitan deebii akka inni kennutti yeroo isin onlaayinii irra hin jirrettis namaaf akka inni deebii kennutti akkamittiin akka hojjechuu dandeenyu kan isinitti agarsiisudha. Jechuun fakkeenyaaf haala kanaatiin haala Telegram amma bootii amma isinitti agarsiisuuf deemu kanaatiin akkamittiin akka hojjechuu dandeenyu kan isinitti agarsiisu ta'a. Viidiyoo kana like gochuudhaan viidiyoo kan biraas akka ani isiniif hojjedhu irratti na jajjabeessaa. Viidiyoo kan biraas akka ani isiniif hojjedhuuf Telegram chaanaalii kiyya subscribe godhaa, like godhaa, share gochuus immoo hin dagatinaan isiniin jedha. Kunoo haala kanaatiin akkuma argitan bootii kana haala kanaatiin yeroo seentan kunoo akka kanaatti yeroo namni jalqaba boot keessan keessa dhufee start godhu maal akka inni jedhu kan isinitti agarsiisudha. Haala kanaatiin warra hojjechuu barbaadan akkasumas immoo haalota biraas baay'eetu jiru. Chaanaalii keessan faana wal qabsiisuudhaan giruuppii wal qabdan giruuppii faana wal qabsiisuudhaan akkamittiin akka hojjechuu dandeessan kan isinitti agarsiisudha. Kunoo bootii keessaniif yeroo diskiripshinii hojjettan kunoo haala kanaatiin bareechitanii barreeffama dheeressitaniis barreessuu dandeessu jechuudha. Start yeroo goonu jalqaba maal godhaa? Kunoo haala kanaatiin jalqaba chaanal keenya join godhi jedhee haala kanaatiin akka isin gaafatu gochuu dandeessu jechuudha. Chaanalii yeroo join gochisiistanis immoo kan haalaatiin kanaatiin chaanal join gochisiistanii booddee ergasii yeroo deebitanii bakka dan jedhu tuqummoo barreeffama haala kanaatiin akka inni isinii fidu gootanii bootii keessan bareechitanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Kunoo haala kanaatiin maaloo jalqaba chaanal keenya join gochuu hin dagatinaa jedhee haala kanaatiin akka inni hojjetu gochuu dandeessu jechuudha. Sana booddee as dhuftanii erga dan gootanii booddee kunoo haala kanaatiin bareedaa wantoota babbareedaa ta'an menuuwwan garaagaraa irratti hojjechuuf akkamittiin akka hojjettan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma an referral bakka jedhu kana osoon tuqee haala kamiin akka inni fidu kan isinitti agarsiisu jechuudha. Kunoo referral linkii haala kanaatiin hojjechuudhaaf akkamittiin akka hojjechuu dandeessan jechuudha. Ammas immoo namoonni gaaffii yoo isin gaafachuu barbaadanis haala kanaatiin gaaffii gaafachuuf bakka jedhu tuqanii akka isaan gaaffii garaagaraa isiniif dhiyeessan gochuu akka itti dandeessan tokko tokkoon kutaa kan biraa keessattis wal qabannee kan isiniif dhufnu waan ta'uuf hundumti keessaniyyuu like gochuu, share gochuu hin dagatina chaanala keenya nu jajjabeessaa. Nutis viidiyoowwan babbareedoo viidiyoo editingii, footoo editingii akkaataa appilikeeshinii hojjetan appilikeeshinii mataa keessanii uumuu karaa itti dandeessan fi hojiiwwan onlaayinii garaagaraas qabannee gatii gara fuulduraatti isiniif dhufuuf jecha chaanalii kiyya join gootanii na jajjabeessuu hin dagatina isiniin jedha. Telegram YouTube chaanaliin kiyya kunooti haala kanaatiin Kiyyaa Tech kan jedhu kanadha. Irra seenaatii subscribe gochuudhaan na jajjabeessa subscribe gochuudhaan subscriber kiyyallee naaf guddisaa isiniin jedha. Hamma kutaa itti aanutti walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Isinin jaalladha, isinin kabaja.